Imsa dhaloota baratee fi dorgomaa ta'e uumuu keessatti gahee maatii qooda olaanaa kan qabu ta'uun ibsamee jira. Koolleejjiin Awaash Vaalii yeroo jalqabaa fi barattoota 851 damee adda addaatiin leenjisaa ture guyyaarraa eebbiseetii kennaa jiru. Gabaasni kan Eliyaas Mahammadii dabalan isaa akka ta'anutti simbira gaha. Sirna eebbaa kanarratti keessummaa kabajaa kan ta'an Yuunivarsiitii Haroomaatti Pirezidaantii itti aanaa hariiroo hawaasaa kan ta'an Dr. Isaaq Yusuf akka jaanitti eebbifamtoonni irraa deeggarsaa fi to'annoo namoota hedduutiin kanaaf ga'umsa akka qaban dagachuu akka hin qabne hubachuutu nurra jiraata jedhan. Hojii mootummaa fi dhuunfaa irratti yeroo bobba'an tajaajila qulqulluu fi amanamummaadhaan hawaasaaf kennuu akka qabanis dhaaman. Dr. Isaaq humna baratee fi leenjii biyyattii keessatti oomishuuf gaheen maatii barbaachisaa waan ta'eef maatiin ijoollee isaanii ammaa boodaa hordoffii barbaachisu taasisuu fi akka qabanillee gaafatan. Hogganaan waliigalaa kolleejjii Awaash Vaalii obbo Mustafaa Mahammad akka jaanitti sirni eebbaa kun yeroo jalqabaatiif magaalaa irratti kan gaggeeffamu ta'us kolleejjiin Awaash Vaalii daangaa barnoota isaa babal'isuuf tarkaanfii guddaa kan fudhatu ta'uudha ibsan. Obbo Mustafaan itti dabaluudhaan kabajamaan Dr. Artist Alii Birraan muuziqaa isaa barnoota ammaas barnoota keessatti ragaa ba'ee waa'ee faayidaa barumsichaa dhuma hin qabu jechuun ibseera. Kanaaf barataa ta'uun yeroo hunda damee beekumsa keenyaa bal'isa. Kanaaf hawaasni hundi barachuu qabaa jaan. Sirna kanarratti kan argaman Profeesar Mitukuu Isheetee akka jaanitti barattoonni eebbifaman addunyaa hojii keessatti tajaajiltoota waan ta'aniif kaayyoo baratan hubatanii addunyaa hojiitti cimanii hutannoodhaan biyyaa fi hawaasa isaanii tajaajiluu akka qaban dhaaman. Imalli koo diploomaadhaan kan eegale yoggaa ta'u waggoota 29 barnoota dabalataa erga baradhee booda faayidaa barnootaa waan hubadheef dooktorummaa kootiin alatti Profeesara ta'ee xumuree jaan. Kolleejichi eebbifamtoota bu'aa olaanaa galmeessaniif waraqaa ragaa, meedaaliyaa fi geeba badhaasee jira. Barattoonni kolleejicha keessatti qabxii olaanaa galmeessuun geeba injifattee Ikiraam Mahadii kolleejicha keessatti digirii bilisaan akka barattu carraan kennameefii jira.